kabajamtoota hordoftoota firii Tewaayidoo tiubii akkam jirtu akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii galanni waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya olichi qaraaniyo Yesuus Kiristoos ifaa ta'u kan isa deesse qulqulleetti dubroo Maariyaam maqaan isheellee kan ol jedhanuuf haa ta'u ergamoonni waaqayyoo toloonni qulqulloonni akka aangoof kennaa isaaniitiin maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhanuuf haa ta'u Amen. Egaa maatii waaqayyo guyyoota murtaa'eef firii Tewaayidoo tuubii laayiviidhaanis ta'e viidiyoodhaanis simbiraan ga'uu dhaabee ture. Guyyaa har'aa garuu walitti deemnee jirra. Baga gammaddanii bifa addaaf ajaa'ibaatiin isin faana turra. Faana ta'aa hordofaa firii Tewaayidoo tuubii immoo sheerii godhaa mallee miseensonni yookaan maatiin firii Tewaayidoo tuubii baay'een keessan daawwachaan jirtan dhiistanii jirtu hin dhiifamu. Hojii tajaajila furaa waan ta'eef otoo isa kan biyya lafaatu ta'eyyuu tokko irratti baay'ee ol saamna dhaaluudhaaf otoo amma diraamaa tokko kan lola wanta akkasii ta'e jedhamee ilaaluudhaaf fiiga. Sagalee waaqayyoo ittiin fayyisa jedhamu kan ammoo daawwachuu dhiisa. Tanniisinaa dhaggeeffadhaan jira. Kanaaf ammas taanaan sheerii godhaa wal biraan ga'aa nu cina dhaabbadhaa. Hundumti keessaniyyuu isin jaallannaa isin kabajnaa galatoomaa nuuf jiraadhaa isinin jedhaa bifa addaatiin deebinee jirra. Baga gammaddan galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.